Ascoltu malevottu, malero indema, malero indema, ottu bareda yadama, malero indema, ottu bareda yadama. Ashama harka fuuni akkam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haga hojjechaa kuni YouTube gadaati akkuma beekamu YouTube gadaa viidiyoowwan adda addaa isin qabadhee dhiyaachuu irratti argama jechaadha. Warroonni YouTube kanaaf akkuma duraan isin jedhu haarawaa taatan akkanumallee miseensa hin ta'in subscribe like share gochuun dagatinaadha. Walii keessaniifis gochuun dagatinaadha. Akkuma beekamu har'as waan addaa tokko qabadhee isin dhiyaadhee jira. Har'a dammoo wanni qabadhee isiniif dhiyaadhee gaafii adda addaatu naaf ka'ee jira. Gaafiidhaan san irraa ka'ee viidiyoo kana isiniif hojjedhee isin dhiyaachuudhaaf dhufee jira jechaadha. Gaafiiwwan baay'eetu na gaafatame, gaafii baay'een qaba. Garaa keessaatiin karaa keessaatiin gaafiiwwan baay'ee nagahan keessaa tokko kan ta'e kaameeraa bilbila keessaniitiin namni akkamitti akka isin hordofuu danda'u akkamitti beekuu dandeenya. Yeroo baay'ee gaafiin kun ka'u biyyoota Arabaa biyyoota guddatan keessa ijoolleen jiran akkanuma biyya keenya keessatti illee wantoonni akkanaa kun ni jiru. Namni al tokko kaameeraa namaatiin hack godhee akkanuma waan hojjennu bilbiluma keenyaan deebisee warroonni nu hordofan jiru. Akkanumallee sagalee waliin yeroo nu walii bilbilu sagalee sanillee dhagahuudhaan gara ofiitti hack gochuudhaan waan adda addaa nurra geessuu danda'a. Kana akkamitti beekuu dandeenya isa jedhu isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Kana mala salphaadhaan beekuu ni danda'ama jechaadha. Haala akkamitti itti fayyadamneetiin waan kana beekuu dandeenya waan jedhu haala salphaa ta'een appilikeeshinii salphaa ta'e tokko isin barbaachisa. Appilikeeshinii ishee kana appilikeeshina kana eessaa kan arganna warra jettaniif description box kan koo jala seentanii illee argachuu ni dandeessanii. Akkanumallee Play Store keessa illee yoo seentan haala salphaa ta'een ni argamti jechaadha. Appilikeeshinii kun haala salphaa ta'een ni argama. Kanatti fayyadamuu ni dandeessanii. Amma gara barnoota keenyaatti osoo hin ce'in dura warroonni YouTube kootiif haarawaa taatan subscribe like share gochuun dagatinaadha. Amma gara barnoota keenyaatti seenna. Amma Play Store keessa seenne appilikeeshina kana haa buufnu. Play Store ishee kana ishee keessa seenne haala kanaan dura search waan godheef dhufee jira jechaadha. Play Store keessa yoo seenne haala kanaan nu bana. Asirratti access dotis jennee barreessina. Access dotis jettanii yoo barreessitan haala kanaan isinii dhufa. Haala kanaan yoo isinii dhufe ishee jalqabarra jirtu kana tuquu ni dandeessan jechaadha. Haala kanaan ishee kanaadha. Appilikeeshinii ishee kanaadha. Kanaan duraan waan buuseef fakkeenyaaf amma buusuu nama barbaachisu ani kanaan dura buusee waan jiruuf jechaadha. Isin asirratti install gochuun dagatinaadha. Ani demmoo buusee waan qabuuf open qofa gochuu na barbaachisa jechaadha. Mee open goone itti haa fayyadamnu. Akkamitti akka itti fayyadamnu sirriitti na hordofaadha. Access dotis jedhu kanarratti ogeettanii yeroo kana asitti ishee kana on gootanii haala kanaan isinii bana. Haala kana yoo isinii bane kana deemtanii appilikeeshinicha barbaaddan jechaadha. Appilikeeshina access dotis isa jedhu as jira. Isa barbaaddanii isarra okeettanii haala kanaan isa off ta'e kana asitti on gootan jechaadha. Asirratti okeettanii haala kanaan appilikeeshinicha bantanii ni baatan jechaadha. Haala kanaan yoo baatan as dhuftanii setting keessa seentan. Setting keessa seentanii haala kanaan isinii bana. Haala kanaan yoo isinii bane waa lamatu jira. Tokkoffaa access camera access dot isa jedhuu fi microphone access dot isa jedhudha. Inni jalqabarra jiru kun namoonni yeroo baay'ee kaameraadhaan akka yoo nu hordofuu jiraachuu isaanii beekuudhaaf inni lammaffaa microphone access dot inni jedhu immoo sagaleedhaan bilbila waan adda addaatiin namoonni nu hordofuu akkamitti akka danda'an nuuf ibsa jechaadha. Nu hordofaa jira moo hin jiran waan jedhu nuuf ibsa jechaadha. Haala kanaan amma asirratti Kameera access doti kanallee halluu isaa jijjiiruu ni dandeessan jechaadha. Halluu isaa fakkeenyaaf kameera access doti isa jedhu kanarra okay jettanii haala kanaan halluun isin dhufa halluu adda addaatu jira as keessa jechaadha. Halluuwwan kana keessa fakkeenyaaf ani boora akkanatti gara magariisa kana itti filadhee haa jedhu boora kana asirratti news color isa jedhu kanarra okayidha.
wal fakkaateera waan ta'eef microphone access dot isa jedhu kanallee jijjiiruu qaba jechaadha. Wal fakkaateera waan ta'eef isa kana okay jettanii gara diimaatti jijjiirtan jechaadha. Haala kanaan new color isa jedhu kana okay jettan haala kanaan nu jijjiira jechaadha. Kanaafiyyuu Kameera access dot keenya halluun isaa gara keellooti jechaadha. Akkanumallee microphone access inni jedhu kun immoo microphone keenya isa diimaadha jechaadha. Haala kanaan hojiidhaaf qopheessitan jechaadha. Amma akkamitti namni nu hordofuu akka danda'u ni beekuudhaaf gara barnoota sanitti haseennume. Egaa amma wanta application keessa guutuu qabnu guunnee jirra. Application amma cufnee keessaa ni baana jechaadha. Haala kanaan ni baana. Mee akkamitti beekuu akka dandeenyu haalaallu. Egaa amma application cufnee keessaa baanee jirra. Applicationicha waan itti fayyadamu waan guutuu qabnu guunnee jirra. Amma itti fayyadamu qofa haala itti fayyadamu qofa kan laallu jechaadha. Amma applicationicha cufnee keessaa baanee kaameraa keenya keessaa haseennu. Kameera keenya keessa yeroo bannu argitan yoo ta'e asirratti mallattoon cuquliisa duratti kaameraadhaaf itti guunne asirratti nuuf ta'a jechaadha. Yeroo kana ani waa tokko gara tokkoon ani kaameratti fayyadamaa jiraadha. Gara biraatiin immoo yoo ani kan hin banne osoo hin banin kaameraa kan osoo hin banin yoo wanti kun kan ifu ta'e namni biraa haakna godhee jira na hordofaa jira jechaadha. Haala kanaan itti fayyadamtan jechaadha. Kana laaltanii furmaata fudhachuu qabdan fudhachuu kennuufii qabdan jechaadha. Haala kanaani sagalees isa sagalees haalaallu. Fakkeenyaaf kan kallattoon goone jechaadha. Kalariin isaa kan goone haalaallu. Ammas riikardii ni banna. Riikardii ni banna jechaadha. Microphone keenya yeroo walii bilbillu akkanas namaaf yeroo bilbillu yeroo waan tokko riikardii goonu akkanumallee wanni kun namni nu faana jiraachuu isaa ni ifa jechaadha. Amma fakkeenyaaf riikardii gochuu ni jalqaba jechaadha. Asirratti riikardii gochuu yeroo jalqabu isheen diimtuun asitti ni ifti jechaadha. Amma isinitti mul'ata yoo ta'e asirratti diimaan ifaa jira jechaadha. Haala kanaan yeroo kana gar tokko nutu riikardii gochaa jira mobaayila keenyaan jechaadha. Gara biraatiin immoo yoo nu riikardii gochuu osoo gochaa hin jiraatin namni biraa nu hordofaa jira yookaan haak nu godhee jira sagaleen nama wajjin yeroo bilbilaan haasofnu yeroo nama nullee riikardii goonu namni sunillee nu wajjin itti fayyadamaa jira haak nu godhee jira jechaadha. Haala kanaan itti fayyadamna jechaadha. Egaa application kun salphaadha. Kana buufadhaadha itti fayyadamaa isin jechuu barbaada. Egaa kanarra qabadhee isiniif dhufe kana fakkaata. Yeroo bira hamma walitti deebinutti dhumarratti yaa YouTube gootiif warra haarawaa taatan subscribe, like, share gochuun dagatinaadha. Nagaa keessatti.